ምኞት በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ኦኬ ባይ ጋለቶ ጀዴኒ ጅራ አማ ካፌ tole famto kenna akkuma agartan kenna abdii bira ga'ee jira jechuudha abdiin waan itti dhagame gabaabsee daqiiqaa takka lama osoo hin godhin jechuudha gabaabsee ijoollee tana eenyu akka taate akka ibsu gamanumaan kabajaa si gaafanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kam tutar jaratan tutar dusut kenya nam keessummoota illee assalamu alaikum jira illee kan jenni namu yaadaan kutee jira na fakkaatti kuma wal bira jiru walitti asoo jira isin malee warri dhiira assalamu alaikum jaa khalaas isinuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah teessa qofti nu geessitaa durguba rakkatu jirra. Injaalle akkasii egaa viidiyoo biraatiin deemnee walitti deemnee dhufnee jirra. Asta kaameeraan wallahi barbaade dhabee bare daalachiitu fuudhashaa jira. Viidiyoo biraatiin walitti deemnee dhufnee jirra. Akkuma agartan sagantaan teenya tana fakkaatti sagantaa bareedduu abdiin haala kanatti nuuf qopheessa jechuudha. Sagantaa tana irratti egaa namni yaamamtanii dhuftan ka hadiyyaa qabdanii loo jiraatti antiyyaaf hadiyyaan binne wanni hadiyyaan bitiniifis maallaqa hin qabu maal godhaa jibaree dhuguma haqa saniifuu ittu illee yaannee hadiyyaa dhiiraa bitanii si beeku maallaqa dhabuu qofa osoo hin taane hadiyyaa dhiiraa bitan tana yoon maka sa'aatii fi maal bitan sana zarafa isin bitanii annastee onneen feetanii daansi hay والله تكاد أجي جديد ذلك يقول لي على ذلك تمام قام مرة ثانية نما ويتي فيتا نام نسون أنا جالس لا لبلت بموت نويتي فيتا جنة أكسي سكنتان كي جكال فكاتي نمني هذي جاك بيتتن أكو بخيال لا ترى رافتني رفتمو لا نفيد النير تاني لا تسي بقول سكان سني بتاني هذي جانا بقى بوجرا أريسني وانتي أشوف صون تاني أنتي هذي جاك تندور نه أكو مسنين جه nama kenna ni qabdaani kennita daaboo mulqatu deemtaa ta'ee akkasii nama kenna abdiif qabutu jira namni sun ammootu kenna kiyya abdiif kennu barbaada jennaan edaa nuti illee sila hadiyyaa nama hundarraa eeggamu ture akkamiin irraanfannee waan jedhamuuf duuba deebi'ee yaadadde nuti hadiyyaa walii bituu dhiifne zaman kana haflaan dhiiraa fa hadiyyaan bitanii nama dubartii gaafa dhalaan goota haflaan irraanfatinaa malee hadiyyaa akkasii hadiyyaa teessan abdii yaamtanii bakka abdiin jirutti yaaddu abdii fidiga ايوه هدية كنا مفيدة مرة tole kamto kenna akkuma agartan kana jechuudha sagantaa kennaa gara xumuraa deebaa jira jechuudha akkuma agartan abdiin kennaa isaanii kennuu viidiyoo duraatti irra agartanii jechuudha amma immoo abdiidhaaf nama kennaa qabu jira jechuudha kennaa namni qabu isaan lamaan jechuudha okay lamin gaዛዥ ይህን ስጦታ ለአብዲ አብዲ ማለት በጣም የምናከብረው እንደ ወንድማችን እንደ ቤተሰባችን የምናየው አይነት ሰው ነው። በጣም ነው የምናከብረው። የእውነት በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ እና ከልባችን እናመሰግናለን ለማለት እፈልጋለሁ። በጣም የምናከብረው የምንወደው ማግኘት ወንድማችን ነው እና የምስጋና ስጦታችን ነው። እርግጠኛ ነሽ የምስጋና ነው? የምስጋና ነው እርግጠኛ ነኝ። ሌላ ነገር የለም? ሌላ ነገር የለም? የደበቅሽው ነገር አውጪ ይታያል ከፊት አንበባው ችግር የለም። ኦኬ ካንተ ገና ኩኖ ጀቴ ይርቴ ቹራ ማሊ ፊ ቢቴ ጀናኒን ከና ኦቦሉም ማቲ ጀቴ ይርቴ ቹራ ኦልባሲን ሶብዳ ይሬ ለደበ እንዲደ ኦልባሶዳ ዮዋ ጋራት ለዶፈተ ጅራቴ እዚ ረቢ ኦሊ ቤካን ቤጉ ከወደድሽም ያኒ ምን ችግር የለም ያኒ ሌላ ነገርም ካለ ጠቢ ነው አዲ ነው لا ሰዎቹን ፈርተሽ ወይም እኔን ፈርተሽ ወይ እሱን ፈርተሽ ሌላ ነገር እንዳትናገሪ ግልጹን ተናገሪ አብዲ ማለት ለኔ ንጹህ ወንድሜ ነው እንደ ጓደኛም እንደ ስራ ባልደረባዬ በጣም የማከብረው አይነት ሰው ነው እና እንደ መጀመሪያም እንደነገርኩ ማለት ነው ኦኬ ጋዲሲ ዋ ኢሲን ጀት ተርገፈተርት አታም ኢሲ አንከነ ጀት ምሬ ዋ ኢሲን ጀት ማን ለከነ ጀራው ሱንታኒ ዋን ዱጋን ኢትያደ ከና ከነ አብዲ ራቢቴፍ anaaf ummata afotti illee dhugaa jiru baasiiti amma nutti dubbadhu dhugaa jiru somni hin ta'u beeki isii akka jettee ammoo akka jedhaan hin taatu dhugaa jiru dubbadhu waan carraa kana naa kennitaniif galatoomaadha sun hundumtuu hanga isaa kanaa waan turtaniif baay'ee galatoomaadha hanga isaa kanaa nagaa turtanii garuu nuyi amma waan kana waan guddaa miti waan madibboodha obboleessa keenyaa fi
yaadannootti nu haa ta'uufi malee waa biraatti miti akka yaadanii miti. Namni tokko waa tokko nama kenna tokko nama tokko kan kennu yaadannoo haa ta'uufi obboleettiin tiyya takka waan akkanaa kana naaf kennite jechuun waan tokkodha. Waan xiqqoo miti jechuudha. Jechuun waaqayyo jedhee gaafa tokko bakka guddaa tokko geenye bakka waan isaaf madaalu tokko gochuuf ni dandeenya garuu ammaaf immoo amma humna keenya obboleessa keenya waan kenneef osoo hin taane yaada keenya keessatti waan jiruuf malee እና nu kan kennineef immoo abdiin waan kana nuuf godheef yookiin immoo waan nu qorqaraaf qofa osoo hin taane namni tokko nama waan ta'eef nama tokko waan eeggamu eeywa kanaaf galatomaadha kanumaaf kenna kana yaanneefis ni jedha. Okay, yaada isin jette kana hunduu dhageettanii jirtan jechuudha. Namummaa isaatiif kabajuun dirqamaan ta'ee fi kennaa kana kennineef yookaan binneef jettee jirte jechuudha. Dhugaamee irra deebi'aa yeroo tokko hamilee kennaafi. Akkasii kan wantoota kennaa amma kennaa kana abbaan kennaadhaa xiqqoo amma gad bahee jira jechuudha. Abdiin nama asiin jiru amma kun dhufu jira jechuudha. Kennaa kana abdiin dhufee akka kabajaadhaan nurraa fudhatume hamileedhaan isinillee ol kaatanii tanas taachuu abdiin taqabaluni. Abdiin dhufee jira jechuudha. Abdiin kun dhufee asiin bahee jira. Baga nagaan dhufte. Awun innaan ta'e daachuu. La asumaan ta'e. Asumarraan ta'e. Akkasii isaan kanatu yaada wii qaba jedhanii ijoolleen jechuudha. Yaada isaan qaban san amma xiqqoo gabbahanii yeroo isaan ol deeban waan inni ta'e ni hubatta. Obsi akkasii fi garaan sin dhukkubiin as mutaasin jechuudha. Hamilee kenna maaltu dhufaa rakkee warqii bitanna fakkaata warqii fitu jiranii. Dhaabadhu. Garaan as gijja. Galatooma. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isin agartan kana jechuudha baay'ee tokko haguma waan kana banee arguu fi garaan kee akka tokko na ta'a jira jechuudha. Ijoolleen kun dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa baay'ee tokko waan isaan jedhee isaan ibsu yaani ani hin beeku. Abdii wanni kun kan qophaa'ee fi siif mala jedhameeti waan akkanaa kana siif qopheessan jechuudha. Mee maal jettaan gabaabsituma isaan kun ijoolleen tun eenyu akka taate gabaabsu nu himi. Ijoolleen tana eenyu akka taate himuun duratti kennaan kun kiyya ta'uu mirkaneeffadhu malee. Akkasii mire ofin shakkiniiti wanni kan keetuma akkasiimi. Kabayamtoota kennaa akkuma inni jedhu kana yaada kennadhu jennaan waan isa harkaan gaadhu malee yaada kennachuu hin qabu jedhee silaa osoo inni dura yaada kennate kennaan hin jiru jechuudha inni beekate. Kanaafuu amma yeroo kana kennaa kana namni nu kennu yaaddoodha jechuudha. Yaaddoo kennaa kana abdiidha nu kennis jedha. Maashaallah dafee itti kennuudhaaf duratti xiqqoo waan tokko ni gaafanna. Wanni kun akkuma inni achi keessatti argutti uffannaa birdilibsii fakkaata uffata qabbanaa maaliif akka dhufeef abdii maaliif uffanni qabbanaa kun maaliif sii dhufe? Maali ana kanatti fakkaatutti ana kana fakkaatutti yeroo bareedaan akka kiyyatti san qofaayyuu miti. Yeroo waliin ta'e nu galgalgala yeroo viidiyoon dalanne waa'ee seenaa adda addaa hin dubbanne jechaadha. Waccuun uffata aadaa keenyaa keessatti waccuun kabaja guddaa akka qabdu keessattuu gaaddiseef himaa ture. Gaaddiseef akkana isiifillee himaa ture jechaadha. Waccuun yookaan biyya kanatti waccuun waan hin jirre biddillinsi bakka bu'aa. Nu biratti waccuun adiin kabaja guddaa akka ta'e gaabii kabaja guddaa akka ta'e himaa fi ture. Suni gaabiidha. Yookaan isaanillee gaabii waan kuni gaabii miti akkuma argaa jirru. Isaantu beeka kana. Isaantu beeka. Amma kuni kasirritti siree gubbaa afamee algarratti maal ta'e zanaa jechirratti uffatamu waan moomishaa ijoolleen tun qabdee si dhufteef. Hin beeku ani dura irraa fudhadhee ka'eeti. Gaaddise maaliif mee waan kana qabdanii dhuftaniif? Si moo minyootii qabee dhufe? Anatu fidee garuu ati garuu ana naaf ta'a waan jedhee. Aywa naaf ta'a maashaallah naaf ta'a jettee harka dhaaf mee fudhatii tanaaf. Baay'ee takkaan galatoonfadha gaaddiseedha. Gaaddiseen anaati heetiin gabaa dhaqee bitee
siree isaa gubbaa afuuf deema. Achi gubbaa maaltu hojjetamuu deema malee. Allah sannan gawatin aboo kenna aboo akkasi kaawuntoo kennaa yaada dhageessanii jirtan jechuudha amma kennaa ijoolleen fiddee as dhufte kana Mustafaan kabajaadhaan abdii akka nu kennu gamanaan kabajaa isin gaafan. Haabanamu. tamam galatomi ምኞት እናከነኝ galatomi ምኞት በጣም አመሰግናለሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ኦኬ ባዬ galatomi jedhee inni jira amma ካፌ tole faamtoo kenna akkuma agartan kenna abdii bira ga'ee jira jechuudha abdiin waan itti dhagahame gabaabsee daqiiqaa takka lama osoo hin godhin jechuudha gabaabsee ijoollee tana eenyu akka taate akka nu ibsu gamanumaan kabajaa si gaafanna. La dhugaa dubbachuudhaaf gaaddisee bataam baay'ee sin galatooma koota ta'a bakka keessanii deebi'a. Galatooma warri dubbatinaa ka sagantaa xumura galatooma ulfaadhaa kabajamaa በጣም አመሰግናለሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ijoolleen tunniin ijoollee baay'ee shaatiran dhugaa isinii himachaadha garuu yeroo takka takka mana keessa wallolanii san qofa irraa jibbi malee san irraa yoo wallolanillee dhugaa dubbatu jabinna isaanii wallolaanii wali bocaaranii jedharan balbala banee yoo itti seenu maal godharta yoo jennu hin taphataarra garuu akka yaasmiin naa himtetti yoo an dhufu qofa hin taphataarra naan jedhan malee isaan kama dhugaa wallolan jechaadha nama wallolee icciitii ofii dhoofatu hiriyoota jajjabduudha walillee haa xiqqoollee haa wannaa jedhanii kanaaf ijoollee tanaa milee naa kenna. Kana galatoomaa ulfaadhaa jecha ittiin isin galatoomfadhuun qabu galatoomaa gara sagantaa waan kana qopheessee isin dabarsaa isiniin jedha. Kana kaamerameen dhaabi jedhaa jira kanaaf gara sagantaa isinii qopheesseetti na hordofaa isiniin jedha.